wanni sunin waan labsii wal qabattu fi dalagaan sunini dalagaa sani magaalaa keessa deddeemte labsii naaf goota baqa suwaan kiyyaami wala suma bicha baqa naa labsite bakka hojii suwaan akkasiiti nakkennu malee akka wanni akka hubattetti si odeessa qajeelatti birri dalagaa in dalaydaa garuu boota birri sanitti qarashaa sanitti in jarjarin gize dalagaa ta'e fixatte sii kenna birri dubarra fudhadhee jechuudha siyan ammoo namicha waan hagaggaa itti na oofee dhiiga na keessaa fixxe waan birri irraa fudhadhee oo birriiticha akkana dhiisee fi birrii biraa deema hin taatu wanni akkasii namicha warjaa koo gabbay eenyu kana barbaadu koo meetiin koo maal jedhe koo atini dunyaati tawaan na dalaysiiftee bineensa na ergitee wanni na qabdee maa beesee dunyaati mana hankanin ta maal dalay waan an dalaga argu jirta waan isin na godhe argu jirtaati mana hankanin dunyaa jiraattota magaalaa kanaa hundaaf doktora beekamaa dhalataa magaalaa kanaa kan ta'e atilee nafin doktora ajaa'iba kootti naaf caala jedhee filatee kan dhufe akkuma beekamu qoricha adda addaa kan qabu yoo ta'u akka dhuftanii irraa fayyadamtan kabajaan isinii himeeraa an obboo maashillaan dhaamsa kana kan dabarsu yoo ta'u gatii xinnoodhaan akka dhuftanii nurraa fayyadamtan wanta kan dalayne shari'aa nabii muhammad beesati yanaafin akkasii miti jedhe tillolini hujii anan si jirjiira in dalayda in dalaga akkam in dalayna in dalaga amma naa lawwaxa dalaga ayeti dalagaan ree jed ree wayin abit asuma keessa jed gaaruma tiyya tana keessa nayo muluun beek kunoo fagoo miti seetana baqa bituu bicha birrileen tane jed tolchi biti duuba ree dansa akka dhuftanii nurraa fayyadamtan isaniif dhaameera qoricha aadaatiif kan nuun dhiyaate yoo ta'u mana obbo Shayxan Maashillaa cinatti argamnee waan qophoofnee jirruuf akka dhuftanii tolchi biti duuba ree dansa lakkaa'ime baqa Daddoo kiyya duuba bakkuma dansaan ofi deeyyu. Asiyatana bakkee reetti gurguratan jira. Itti si namichi dalagaa sii kenna naan jedhe wanni re'ee jedhan takkallee mee wanni mazzanan takkalleen. Beera fiddani. Finne kanayyuu namtichi dhadde. Rootiin. Gurbaat. Isi namtichooti ree akkam godhu jirtu. Akkam gootan maarree ree mazzanuu fi mazzanuu. Re'een booshee duraan ka mazzantu. Si dhaddoo kiyyati bakka akkam na fidde. Taree harkaan bituu dhiisanii kiiloorra kaanii mazzananii. Kayoon booshee taate duraan mazzanan re'ee. Abbaan akkasuma mazzanees boonu mazzanatummaa. Hayyee mee mazzan. Minurra mazzan mee hayyee mazzan. Dhaddu qajeelan laal nu fidde bootee tan. Abbeera kun kiiloo 10. Kiiloo 10 wa. Loon dheengadda gurgudhe taalleen ga'u sun. Meeqan baate abbeera? Abbeera birrii 660. Tokkicha dagannaa dhaqe. Tokkicha 600 dhaqe. Wallahi kiiloo wayyayyuu dhageette. Tokko kamaali re'ee lamaanuu birrii 660 isee lama. Maal jetta abboo? Amma dhaddoo kiyya bakka haganuma fuuna. Akka ummata garbaa banyaachistu ree carii gojduu keessa ooftee amma kiiloon qabdu reen hagasuma fuudhi yaanom. Kerree abboo bakka. Hayanu. Tiya lukkuu mazzanani. Si abboo lukkuullee mazzanani. Nuuni lukkuu kiiloodhaan hin binnuti achi geessi. Jettee? Fuudhi koo.
Kiiloo 4 ta'e. Birrii meeqa? Giddiin nu bichisiifte ammaan tana birrii 100. Kenn. Abbeera rabbi marra waliin nu adeebisu. Salaamat. Ayye. Ati qoyme. Ati amma lukkuu tana nu gubdee nu jala dhaabattee gurguratte. Birrii tana maaliin bitatta mucaafii? Kophee akka danteetii sanaan bitan. Ati amma dubbii tana yoo na dhabe kemme birrii tana kemme. Lakkan kophee akka danteetii fedha hin kennu birrii. Barufumaa na jala dhaabattee na gubda malee kopheen akka tanteetitu nu akka malee sirraa bareeddi.